namni salaanni islaaminaan salaata hin qabne aleetummaa jettu harakaani hin jirtu jechuudha. Wamin ajli muhaafazati alayhaa jabeenya salaata agarsiisuuf jecha ibaadaa hunda keessaa salaata akka namni tokko hin daganneessuuf ajaanni karaa godhamee jira. Leelaal gaafa baatii dhalatte sooman ajaanii azaananii jaallamanii yeroo hajii lallabanii ibaadaan takkalleen akka namni hin daganne mu'azzina nama lallabu tokko waamii dhaabbataa kan hundatti itti godhamee lallabamu takkalleen hin jirtu maal malee salaata malee. Salaata guyyee yeroo shan gaafa makraafotiin jedhe bakka tulluu rabbaa jee rabbillaan akka sagalee salaanni jiru nama hunda dura wal geessu jecha lallabaa turan. Amma inuu gaa makraafoona wanni hanganarra lallabaanni jiru itti tumeessan jechuudha. Maaliif jabeenya salaataatiif jecha akkasuma malleefu namni tokko dhufee waa'ee sadarkaa isaa yookaan yaa ergamaa rabbii dalagaa islaaminaa sana keessa leekamtu irra caalaa samiin sabbabahaa samiyoon qabatten akka gaariitti faayidaa tahaa jee gaafannaan irra caalaan dalagaadhaan salaata yeroo isarra salaatuudha je beelaan bakkatan dalagaa islaaminaa tasossooftu hunda keessa wanni akka salaata yeroo isarra salaatuun hawwan keenya dhageeffadha. Namnummaa hundinuu jechuudha. Salaata yeroo isarra salaatuun isa filatamtuu dalagaa rabbii si biraa qabuuti duuba. Akkasumallee jabeenya salaata agarsiisuuf salaata dhiisuun diliiwwan gurguddoodha. Dilii gurguddoon sun sariyyaan diliyaa tagaa. Waan kana qabanii qalbeeffadha. Diliiwwan qarraan dilii jalaa bahuudha. Itu guddaadha yoo dilii gurguddoo tuquban. Dilii gurguddoo tunnaan qarraan nama akka malee dhiphaadha. Maaliif yoo jenne salaanni jummaa kana hanga jummaa kaaniif dilii tuqoo hundanii. Soomanni barana soomanne ilaa hanga soomata dhufutti dilii xixiqqoo ni buusu. Garuu diliin gurguddoon kana keessa jirtu sirraan buusu. Diliin gurguddoon maal barbaaddi? Kophaa isiitti toobaa barbaaddi. Yaa Rabbi diliin gaafa san dalagetan dhiifama naa godhii jettee gattaa hojjetee jirti diliin gurguddoon. Mee gattee balaa isii kaan hawwutu waan sirraa buusa. Haala adda addaatiin buusa. Diliin gurguddoon ammoo akka malee dhaabbannee sirraa eeguu qabna. Salaalee kana keessaa maali? Dilii gurguddoo keessa ramadamee jira. Dilii gurguddoo ta'an kan faana yoo jenne dilii gurguddoon akka zinaati sagaggaaluu wanni keessa balaan sanyii hamtuu fagaafatte namni sagaggaale. Maaliif qixaanni si akhiraa qofatti hin eeggatu addunyatti ol baasaa ati waa lama qixaata isi hammeeyya dalagaa sanirraa rabbiin akhiraa qofan namaa kafalu addunyaadhaaf kafalaa. Maaliif maali jennaan sagaggaalummaa dalaguu fi zinaa dalaguu fi aadaabban mataa jabaatuudha. Abadan nama waan namaa kana dalage addunyaa irratti bu'aa isii dhandhamsiisu malee numaan hin galchinee jedha. Nama hedduu gaaman guddoon ta'e akka beektu namoota aadaabbaa isaanii mataa jabaatanii akkasatti hedduu rakkatan. Egaa aadaabbaa isaanii deeme ganaa dhiifama fi fannoo fagoo fannifamte. Baru waan kaan daa'imman abbaa kiyya dhiifama naa godhe jettaan aadaabbaan kee galanii ilmoo teetii wajji waliin baatee dhibee hundaa humnaan yeroo san isin sirra jabduu dibbaate mee isarraa ibsaddiif taalabbaa kee qabetti itti galani waan adagaamtu osoo muudanne abadan asirraa dhandhamtu malee qaanii sagaggaalummaa dalaguu teetii yoo ilmaan kee keessatti maatii kee keessatti nama abikka malee irraa gaddisiisu yoo gaddisiise malee abadan jaaduuba aboo rabbi nu haa baraatu. Amiin amiin amiin. Warra isee rabbi nu haa godhu. Amiin. Warra isee guuttatatee sanyii isaanii balleessu rabbi nu godhin. Inni kan qabne rabbi nu godhin. Amiin. Kanaafuu duuba salaanni dilii gurguddoo takka hannaati. Dilii gurguddoon takka lubbuu namaa ajjeesuuf. Fardiin takka malta waan hawaasa keenya keessa waan akka malee sabni bilaaleen hedduu amantii islaamaa qabnu nu ajaa'ibu jiru keessaa takka lubbuu walitti jajjaru. Namni bu'aa xiqqaadhaaf, faayidaa xiqqoodhaaf, hinaaffaadhaaf, fuudhii dadhabbiidhaaf maal jedhan hayyoonni hoggaa dubbatan nama bakiila saahiban godhatinii jedhan. Gosa namaa kan shariifa godhatu hin qabne jedhanii itti hayyoonni dubbatan. Gosa namaa kan keessaa maali jedhan bakiila jedhan. Bakiilli si gurguraa jedhan maali si gurgura jennaan abbama kajeella si gurguraa jedhan. Waan harkasaa kaasee waan qarshii ittiin harkatin
يو سايبا يغانا كان ودوانا كان أركتو أولوكا وانا كان سيبونا جاني أبديدان وصو وانتا كان جاتين أبديدان سنانا جنبو نيغتي قدافا إسا وان إسو نا بخيلة تنجيتا حاجيتا سيبون كورا تاجان بخيلة يماو سايبين جان سفجدو نيغتي أكتو أمان لبمو إذا قدان حاجين لابجت ولا بجدك يون وبليتني أنا أشوف فيه وأنا كان أركض له إن أنت مازن آخرة إشارة بيت الدنيا إشارة بيت الدنيا تبدأ الدنيا تدوام محمد جدّافان إسا إسا قرتين ماتي إسا بروتر إسا مدعي دوبر بيرتيس نمني تقبل لنا كيف جراجا ما لم يسرق دما حراما إيجا حرام واني بتسيب تقتين نمني تقبل لنا دي ساخر جراجا إيجا أمو إيجا نماس إيجا نماس إيجا نماس بنو مغرا وبلغي جوا آخران ذاك تبدل من وجه ومن رب القرآن في سدبته نبي لما مؤمنا بها أجد جلني ذاك هنجي وأن في هذا لدوها كبار نبي هركا ذاك لكم لما مؤمنا ذكر كبار لكم لما ثلاثة كبار جلني فانجر البرية ليه وانا ذاك وأن كتارا ذكلا كتارا تقولي ذكر رابط ديني ليه ولد مدار لأنه تكلا لجرا دوبا أوازا سنجحيت لكم ولد جلجلو إذا الجنة جلجلو ركون يجون ليس بالنتيجة وأنا مو يمكن من أكبر الكبائر جليدو كنتو إنما هلاك ترجمة التجارة كنيكو كره ثلاثة يوجد يبينه غربان تكو ترجمة ترجمة تكو جتان تكو صلى الله عليه وسلم إذا بوجو ولي كفتني دفنكان أمة ذاتي أود جرود فيا إرجمة هكذا لكجة سيني جين تقود ميل إرجمة بقود جرود قود ميل تيسمي تربون بقود راوتي سجراجة إنسان خير ربي هل مرجان تيجي ولا معلومة إرجمة ربي قد تجيني إذا كمبي حكومة إذا كمبي أي مدير ربي دين إذا كمبي يا إرجمة ربي هكذا لكجة كتنو مكان تانا دافته عمر الوقت باب لاجي آره يا إرجمة ربي متان رفورا كنا ردي ندرا هي كجين إرجمة ربي ما جين لا جين يا عمر لك إنتو لعله يصلي لم تكن صلاة نور لك إنتو من الكلام صلاة نور لما صلاة ما جنتو لا ini anda terkakak salah ini wang terdengar wang ham terdengar dia wang terdengar salah dulu ya kenapa terdengar salah terdengar siapa kali namun kalau jutaan aduh kawan jatuh karena salah terdengar nila kuda nasi boleh kasih salah terdengar karena salah terdengar dia tuan jatuh Buyang terdekat, buyang kemudian ada buyang gambar. Karena kami malu buyang degan lu, buyang jalan ini menunjukkan badi takarab di kabe lu rahide, coba ini lu rahid dan lu tiga menit akan ibadah nulakte, masjid duran, takut hujan al kanibiyah siau dan dunia. Alhamdulillah rabbil alamin. Coba kita nak kabe lu rahulkai hangga pengkaraka tu dan dunia. Amma isa santu dufejira inni bijarra khalitu wara mubara aja malik amma jamin tamu durrete adi oguta agar kita nikita wondu ko janta hu hitu wara gubata abu wara setan gara gurati sinago amin amma gara gurati sinago amin kana budua salani jere kiamat khatana gudu no khauta salani abri saisat fatana jam tu khauta masumata rasulullah kaisa fina